Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan AMN Plus qophii carraaqataati. Carraaqata keenya irraa namoo gara magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti maluun namoota horsiisaa kaannisaa irratti bobba'uun damma gabaaf dhiyeessaa jiranitti kan isin biraan geenye. Qopheessaan qophichaa Muktaar Abdallaati. Nu waliin tura. Akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyo. Nagaa keessan. Akkam jirtan? Nagaadha. Akkam? Wayyuma. Nagaa galata. Akkam re? Nagaadha. Tuwaan baay'ee giddammaaf galtee tuma bakka kana jira. Har'a hojii keessan daawwanneeti kan gara dhufne. Baga nagaan dhuftan. Waldaan keenya waldaa Kaasaawwan Burtukaanii fi hiriyoottan isaanii kan jedhudha. Qonna wal keessa gosa garaagaraa jira. Waan baay'ee daawwanne jennee yaanna. Gara keessaa mana fuutanii waan baay'ee nu daawwachiisu jennee yaanna. Baay'ee bareeda. Waan baay'ee qabna as keessaa. Akkuma arginu kaayyoon isaa duraan dursinee kanniisa irratti hojjechuudha. Haa ta'uti malee kanniisni immoo gaafa hojii barbaadu gaafa kanniisa irratti hojjetamu gaafa damma argachuuf yaadani iddoo mijataa waan kanniisni barbaadu tokko bifa qulqullina qabuu fi bifa inni barbaaduun qopheessuudha kan inni barbaadu jechuudha. Galtee dammaaf ta'u abaaboo fageenya deemuu kan qabnetti. Tokkoffaa fageenya akka deemuu qabneedha. Lammaffaan immoo iddoo dhumti isaa iddoo qulqulluu ta'uu qaba kanniisaa fi sababni isaa kanniisni amala isaatiin qulqullina barbaada. Iddoo daraaraan jiru barbaada. Akka ilbiisota kaanama waan balfa maal irra yoo ta'e indu'a miti. Indu'a kanaan ol qabatee keemikaala as keessa galu hin jiru. Sababni isaa lubbuu isaa dheeressuudhaaf isa tursiisuudhaaf amma as keessatti interkirooppii hojjennu keessatti akkuma sila argitan dikeewwan kompoostii kan qopheessinee ittiin hojjechaa jiru. As keessa keemikaalli gama xaa'ootiin isaa ta'u gama qorichaati wannumti as keessa seenu jiru jechuudha. Kanaaf waan qulqulluudha. Asumarraa kuduraa fi muduraan asirraa argannuyyuu orgaanikiidha jechuudha. Baay'ee orgaanikii fi qaama namaatiif isaa ta'u fayyaa namaatiif kan barbaachisaa ta'e kanniisa qofaaf odoo hin taane jechuudha. Kanarratti hojjechaa jirra. Mooraa kana keessa yoon seenu asumaaf asitti garaagarummaa guddaa qaba. Kun immoo namni irratti hojjetee waan jijjiire fakkaata. Hagam fixxan erga jalqabdaniiti hagamitti kana jijjiirtanii jijjiirama kana fiddan? Akka turmaata yeroo isaatiitti hin fakkaatu namni baay'een isa manaan jiru. Sababni isaa lafichi kan nuu kenname onkololeessa keessa anumti saayitiin nutti kenname jechuudha. Baruma kana jechuudha. Bara kana 2017 onkoleessa. Onkoleessa keessa fudhannee sadasa keessa walii galtee kan raawwanne kanniisa kan galchuu jalqabne. Garuu gaagura kana addana kaa'uudhaan dura biqiltuuwwan adda addaa dhaabuutu nurra ture waan ta'eef biqiltuuwwan adda addaa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa turre jechuudha. Kanaan ol qabatee amma ji'a 8ffaa keessa irraa ogeessumti dhufee nama nu bakka kana akkaataa kanaan hojjetamuusaa namni yoo hojjete yoo xiyyeeffannootti kennee socho'e wanni hin jijjiiramne jiru. Lafti kun akkanan turre dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Baay'ee lafa gaaraa, lafa caccabaa, lafa guttoon itti baay'ateedha. Baargamooti irra ture waan ta'eef lafa guttoon itti baay'ate guttoo sanis maashiniidhas humna namaatiinis kaasnee har'a lafa kana hawwataa fi akka inni waan tokko gumaacha guddina biyyaa keessatti akka inni gumaacha godhatu taasisuu keessatti waan gaariitu hojjetame inni tamanna nuti. Gaagura ammayyaati kan inni argaa jiru. Meeqa eessa argattanii deeggartan argattanii ofuma keessan irratti investigoota? Ulfaadha. Ani maalinni waan hunda caala kutaa magaalaa Gafarsa Gujee fi gaggeessa fi ogeessota aanaa Koloobo baay'een dinqisiifadha, baay'een galateeffadha. Sababni isaa gaafa dhufnee lafa kana akka argannu taasisnus guyyaa isaatirraa kaasee still now amma guyyaa har'aatitti deeggarsa ogummaatis haa ta'u deeggarsa meeshaa waan baay'ee nu godhaa jiru jechuudha. Kana keessatti gaagura 50 jalqaba aanaa Koloobotiitu nu deeggare akkuma laficha fudhannee jechuudha. San lafarra keenye ergas immoo gara 51 wayii faayinaansiidhuma keenya erga faayinaansii mootummaan nu mijeessee liqii nu mijeesseera siinqeeni isa san irratti waan gaariitu hojjetame. Gara gaagura 63ti kanniisa 63 san keessaa gara 14 wayii laalleeti 14 keessaa dhugaa rabbiiti damma arguu hin dandeenya. Damma baay'ee bareeda hawwata dhugaatti yoo hojjetame waan gaarii kan argachuu dandeenyu jechuudha. Inni guddaan kutannoodha amanuu. Kutannoo amananiitti seenanii hojiin kanniisaa mala isaatiin halkan qaba. Halkan sa'a 8tti yeroo kanniisa kana gaaguratti garagalchinu jira. Kana darraa gara ammayyaatti jechaadha.
yeroo damma baasan sa'a tokkoon booda erga kanniisni galee qixxaa'ee kan baa'u waan ta'eef dammas baasuudhaaf halkan hojiin saahi kutannoo barbaada san hunda keessatti guyyaa nama lolu guyyaa ofitti nama dhiyeessan ammumayyuu akka carraa naannoon jirru kun baay'ee gaagurri baay'inaan waan hin jirreef malee odas keessa ol dabarree nu deemsisan baay'ee ofirraa nama itti socho'u. Hojjetanii jijjiiramuu hin danda'ama jedhanii amanuun sammuu barbaachisa waan ta'eef isa dura akkam turtan isin akkamitti kutannoo akkamittiin garamitti? Egaa isa jalqabaa yoo laallu tokkoffaan duraan hojjetaa mootummaa tan ture. Waaqayyo immoo maatii naa kennee maatii bal'aan qaba ijoollee baay'een qaba. Ijoollee kooti firree mindaadhaan guddifachuu hin dandeenye jechuudha. Gara waggaa 26 hawaasa koo tajaajileen jira mana mootummaa keessatti sana booda baru kutannoodhumaan hin bahe jechuudha. Bahee garuu ani maallaqa hin qabu yaada cimaan qaba. Yaanni koo hojjedhee jijjiiramuu nan danda'a waan jedhu san namoota hiriirsee hojjechuu nan danda'a jijjiiramuu nan danda'a jedhee amanuu kootiin alla waaqayyoof haa galatu makiinas bitadheen jira. Hojiis waan ani ittiin hojjechiisuu fi akkaataa ittiin hojjechuu qabu waan bareedan hojjedha. Jalqaba garuu mindeeffamaa ta'ee dhugaa rabbiitii kophee jijjiirachuun hin ulfaata. Dargaggootaaf ergaan ani dabarsu ammas taanaan bara dheedhee of tuuluu hin qabu. Dargaggoon keenya jechaadha. Barumsa baradhee akkamittan gadi bu'ee hojii hojjedhe jechuun qabu. Keessattuu Oromiyaa irratti dargaggeessi kamiyyuu yoo hojjete jijjiiramuu ni danda'a kan jedhu qaba. Haalli qabatamaa jiru kana mul'isa. Haalli qabatamaa lafa qabna. Bishaan bareedaa qabna booda sitti agarsiisuu hin danda'a. Bishaan baay'ee bareedaa qabna. Laftii fi bishaan jiraannan humna hojjetu immoo qabna. Dargaggeessi of gurmeessee gurmaa'anii hojjetan bu'aa gaarii fiduu dheetana yaada. Sababni isaa amma ijoolleen ana wajjin miseensa waldaa keenyaa ta'an digirii ol dariidha baay'een isaanii. Isaan kun ogummaa adda addaatiin kan leenji'anii bahanidha. Ani isaa ijoollee san gurmeessee hojii kanatti seenuun koo tokkoffaa muuxannoo kana isaaniif dabarsu. Hojjetamee jijjiiramuu akka danda'an. Gumaacha guddina biyyaa keessatti immoo gumaacha guddaa akka isaan gochuu danda'an itti amaniitu manitti seene waaqayyoof haa galatu. Ijoolleen hundumtuu akka carraa ta'e dabaree kanarratti hin dhufin malee hin dhufu hojii kana nu deeggaru waan gaariitu jira. Oromiyaa irratti hojjennaan hin jijjiiramna. Keessattuu immoo namni dammarratti hojjechuu yaadu duraan dursee naannoo isaa qorachuudha. Waan baay'eetu jira mooraa kana keessa. Nama akka fedha waaqayyootti fuula dura naannoo kanarra caalmaa hawwataa taasisuudhaa fi akkuma Oromiyaatti iddoo hawwataa iddoo muuxannoo gaariin argamu taasisuu fi yaada tokkoon qaba jechuudha. Amma booda ilaalla iddoo wanniidhaaf qurxummiidhaaf poondii qurxummii indaanqoo aannan damma qabna kuduraaf muduraa qabna namni wiikeendii iddoo kana dhufee bashannanuu akka danda'u. Akka ija nama harkisuu danda'u. Waan fireeshii fi orgaanik ta'e immoo akka isaan fayyadamuu danda'aniif caalmatti karoora akkasii qabna. Egaa waaqayyo nu gargaaree ni eeyyanna. Jalqabbiin keessan kanuma argisiisa. Waan gaariitu jira. Bareeda. Gara fuulduraatti waan amma yaaddan kana bira gahuuf yeroo isinitti fudhata jedhee yaadu. Yeroo fudhatu wanni tokko wanti mijachuu qaban jira. Isa keessattuu lafa kana legal ground isaa dabalata barbaada. Amma projektoonni amma maqaa dhufu. Warra amma maqaa dhuftan kun lafa bal'aa barbaada. Lafa bal'aa barbaada. Lafa ishii gara olii kana mirkaneessanii warqeen geenyani waan yeroo dheeraatti fudhannu miti. Bal'isuuf yaada qabu. Isa gara olii kana gaafanneerra. Isaanis yaada gaarii qabu akka hojjennee jijjiiruu dandeenyu. Lafti keessan kun amma kan amma irratti hojjechaa jirtan bal'inni isaa gam? Hektaara tokko walakkaadha. Hektaara tokko walakkaadha. Kan olaanu dabalannaan hektaara 2 fi wayi ta'a. Isarratti amma lukkuudha, qurxummiidha, horii aannanii amma ta'een dhiyeessina. Ammaaf immoo wanni jalqabni jira re'oota amma taate kan gashine. Kana ol qabatee wiikeendii namni akka dhufee naannoo kanatti bashannanu waan barbaadu asuma orgaanik kan ta'e kana ijaan laalaa akka inni dhandhamachuu danda'u. Qurxummii illee yoo asitti horsiistan asumatti qurxummii hojjechaa asumatti namni nyaachaa dhugaa akka bashannanu. Torbeedhaan sagantaa qophaa'u yaada akkasii qabna. Environmentichi waan na daawwadhu. Baay'ee naannoo kana dhufu jechuun qilleensumti isaa, bishaan isaa, lafti isaa takka faalama tokko kan hin qabne waan ta'eef
of eeggannoodhaan ammas nuti akkatuma qabeenya uumamaa kana eeggamuu danda'uun eegsisne fuulduraaf immoo kana caalmatti akka inni bu'aa qabeessa ta'u naannoon kunis akka misoomuu danda'u fakkeenyummaa akka horannu taasisuuf waan ta'eef waan gaariitu jira waaqayyo nu gargaara. Lafa kana garuu maaliin qottanii? Sangaatiin qottanii moo harkaan qottanii moo tiraaktera mootummaan si deeggara? Jalqaba isaa lafti kun akkuma jedhee guttoo qaba baay'ee ulfaataa ture. Isa sana guttoos buqqisuudhaaf dhagaa isaatis keessaa balleessuudhaaf doozarii fayyadamne. Doozarii fi baakloodarii fayyadamne. Baakiloodariin biyyee dhiibee lafa kana akka inni leevil ta'u akka immoo waan kanaaf mijataa ta'uu danda'utti kan sirreessisiisne. Sana booda tiraakteriidhaan qochisiisee jechuudha lammaffaa irratti. Maallaquma keessaniin qochisiisee maallaqa kootiin yeroo sanatti badhaadhuma namnis akkasitti lafti kun hin jijjiirame namni yaadu waan turre abdiin godhanne namni baay'een isa keessatti garuu doozariidhaan gaafa qotamu dhaqee tiraakteriin gaafa dabalame lafa kana qotiyyoodhaan immoo yeroo facaasnu gaafa facaasu arginu namni hunduu hawwachaa dhufe jechuudha. Lafti isaa baay'ee diimaa waan ta'eef dikee bakka biraatti fidani. Dikeen bakka biraatti dhufe. Dikeen kan nama ajaa'ibu jalqaba isaa konkolaataa siinoodhaan jechaadha. Siinoo 13 kanan garagalchee lafa kanarratti uffisee jechuudha. Akkuma doozariidhaan garagalchine. Maallaqa guddaadha. Tokkichi isaa 5,000 kan bitamu. Fe'isni isaa 4,400 ture akka tasaa. Tokkichi isaa 9,000 sanaan binneet hunda isaa lafa isaa itti uffisne jechuudha. Erga isa uffisnee booda namni immoo akka walitti maku taasisne doomadhaan jechaadha. Kaffaltanii jechuudha. Kaffallee hojjeta. Kaapitaalli keessan ka'umsaa meeqa ture yeroos? Ka'umsi amma miseensarraa 250 walitti qaban akka carraa ijoolleenis fedhii hojii waan qabaniif miliyoona tokkoo fi wayiin jalqabne. Haa ta'uti malee miliyoona tokkoo fi wayii gaafa of harkaa qabnu sana duwwaatti hafnee akkaawuntii hunda fixannee garatti garagalummaa wallaallutti geenye jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree tokkoffaa waajjirri mootummaa initiative waan ta'eef jechaadha. Deeggarsa nu godhaniit gara birrii miliyoona 3 liqiidhaan nu laatanii jiru. Isa keessatti gaa tokkoffaa nama qacarrachuudhaan lammaffaa bishaan paampiidhaan achi keessaa baasuudhaan innis boba'aa barbaada, humna namaa barbaada, jenereetarriin jira. Isa sana hunda gaafa hojjennu maallaqni sun baay'ee nu gargaara jechuudha. Haa ta'uti garuu ammarratti wanni kiisidhaa baasnu hin jiru. Asuma seelsiin jiru ijoolleen waa gurguran torbeedhaan gabaa asittiin dhiyeessuu amma lafa kanarra raafuu maraatu ka'e. Gara 180 itti gurguranne raafuu maraa baay'inaan jira garasis laftiin jira. Isa kanarraa isa olumaatti olumaan 180 gurguranne deebisnee raafuu gurraachi jira, qosxaan jira, salaaxaan jira, ispinaachii qabna, kaarotii qabna. Jira ammas waan ta'eef jechuudha. Akkasumas hundee diimas qabna. Inni galii keessa nama deeggaraa jira. Keenya deeggarsa guddaa nu godhee kanniisa kana immoo akka lubbuutti turru akka fuula duraaf abdii godhachuu dandeenyu waan nu taasiseef amma uumaan jennu jajjabaachaa jirra. Amma gara sadarkaa qusannaa jalqabneerra. Already liqii fudhanne keessaa 300 fi wayi baasii tokko malee asumarraa fudhanneeti kan deebisne. Amma deebisaa jirtu? Deebisne liqii jalqabaa deebisneerra. Ji'a 3 waan tureef wata wajjii jalqabarra 300 fi 328 kaffaltii keenyaa ofirraa deebisneerra. Fuulduratti immoo kan caala milkaa'aa deemnee dheetana yaada as keessaa waan baay'eetu faca'ee. Waldaan keessa miseensi? Waldaan nama 20. Nama 20 keessaa dhiira 9 fi dubartii 11 qabna. Dabareedhaan guyyaa hojjetan qabu isaanis dhufanii asitti guyyaan isaan hordofu. Guyyaa dabaree isaanii hundumtuu dhufanii tirmaatu hin hojjisiisu hin hojjetu. Isaaniin alammoo nama meeqaaf carraa hojii dhumtanas? Nama 17. Akkuma argitan kana kun gara fuulduraa naannoo kana narsarii saayitii goonee waa'ee yaadnuuf yaada immoo gara fuulduraa asitti qurxummii fi waan adda addaatu hojjennee yaadnu kanaaf galtee waan ta'uu danda'an waan baay'ee hojjetu waan ta'eef gara nama 17 qabna. Waan jiran jiru as? Egaa yaa baay'inni isaa abukaadoo, zayituunaa, roomaan kan kana fakkaatan. Kun hundumtuu hin fayyada jechuudha. Galtee jechuudha. Amma dammaa fi wanta adda jiru kun hundumtuu. Amma inni kun
raafuudha. Raafuu gurraacha jedhama yookaan raafuu gurraacha. Raafuun kun booda daraaraa baasa. Daraaraa sanirraa kanniis fayyadama jechuudha. Amma daraaraa bira ga'utti garuu baala isaa kana gabaadhaaf dhiyeessina. Tokkoffaa mindaa ijoolleetti ittiin ofirraa cufna galtee gaariidha jechuudha. Lammaffaa gabaa tasgabbeessa. Oomishummaa keessatti gahee olaanaa qaba waan jedhu. Suufii kanallee argaa jirra. Dammaaf baay'ee fayyadamti. Inni akka waliigalaatitti waan guddaadha. Akka tasaa ta'ee indoom keessaa bubuqqisnee isa daraaree ga'e malee dabareedhaan dhaabaa jirra. Kan goggogee jalaa kaasaa isa immoo reefu jalaa margu akka kanniis itti fayyadamuuf akkaataa sanaanii kan goonu baay'ee onni qaba. Nadhii qaba waan ta'eef nadhii sun immoo dammaaf galtee bareedaadha. Dammi isaatu iyyuu adda. Kan nama ajaa'ibu booda ilaaluu dandeessu. Damma gosa baay'ee jira miti fakkeenyaaf amma damma tuufoo, damma baddeessaa illee kan jedhan jira. Baddeessaa kan waddeessaa kan maali kun? Eebicharraa hojjetamu jira. Akkuma anirraa hojjetame gargar ta'e faarfasiin isaas gargaridha. Qorichummaa kan qabu jirame. Dhugaadha. Ammas keessatti akkuma arginu kan akka xeenaddaa fi maxwashaa kan roozmarii wanni adda addaa kan akka maali maqaasaa basoobila warra daraaraa baay'atanidha. Isarra immoo ispaayisis yookaan qimamoota. Qimamiin kun akkuma waxii keessatti waa mi'eessu damma keessattis gahee qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf damma isaa argitan dhandhama irratti dammi isaa adda. Amma dhugaa dubbachuudhaaf ji'a 8 keessatti dammi akkamitti dhufa jedhee namatti gaafii ta'uu danda'a. Amma gaagura kaayee amma akkamitti dammaa'ee waan jedhu jiraachuu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf gaagura tokko keessaa ogeessonni baasaa turan dhufaniis natti tola. Tokko keessaa gara kiiloogiraama 9 kan argame jira. Gaagura kana keessa inni ilaaltu booda akkaataan inni ittiin beeku akkaataan inni ittiin cuufame. Ana ajaa'iba ofii kootiif gaafii natti uume. Edaa namni hojjete jijjiiramuu hin danda'a. Edaa waan uumamarraa callisnee teenyee eegnu doon taane galtee waan ta'etti dabalee oomishaa fi oomishtummaan keenya dabaluu hin danda'a kan jedhu san keessattuu kanniisa irratti ani waan baay'een baradhee dhugaa dubbachuudhaaf. Gaagura aadaa sargaan jira. Gaagura aadaa moo maaliif fiddanis? Gaagura aadaa baay'een isaa kan baadiyyaadhaa ittiin dhufe kanniisa fiddani. Baadiyyaadhaa hin bitee ittiin fide dhufee garuu gara kanniisa gaagura 3 arganneerra. Alaa kan deemee dhufu gaagura akkasumatti keenye dhufee seenee fudhannee gara ammayyaatti kan garagalfanne gara gaagura 3 arganneerra kanarra kanniisa 3 arganneerra kanatti waan gaariin hin qaba waan jedhu sana hin qaba. Laga keessas mukkeen gama jiran sanirraayis akkatuma sanaan wanti qoqopheessine jira jechuudha. Gaagura aadaa kana kan diriirsine inni sun maal ta'a isa deemee badee deemu karaarraa qabee gara ammayyaa kanatti fide. Inni ulamallee mi? Inni ulama. Amma kun maali faayidaan isaa kanniisatu keessaa bahe damma keessaa bahe waan ta'e urgaa dammaa qaba. Urgaa dammaa sanaaf jecha kanniisni amma karaa deemu dhufeetti itti gala. Keessaas dabarsitan kanatti dabarfanna jechuudha. Amma haala mijataa fa'aa barbaadan miti amma yeroo kam fa'aadha kan isaanii damma sirriitti dammeessuu danda'an yeroo maaltu hir'atu fa'aa damma immoo sirriitti dammeessuu didu amala isaanii. Achi keessatti amma yeroo amma gogiinsa ta'e yeroo daraaraan ittiin daraarreen jira. Yeroo sanatti ol deebi'anii mana keessaa kan isaan fayyadaman waan duraan qopheeffatan isaan qopheessan san fayyadamu. Akka isaan qopheeffanne akka isaan isa mana keessa jiru nyaanne nyaata dabalataa kennuuf hin danda'ama jecha. Nyaata dabalataa gaafa jennu kan akka shankooraa kan dhaabbannees hin jijjiirra fuula duraa fi amma waliin baane maleedha. Shankoorri mukumti isaa jafameetuma callisee taa'aaf naannoo isaanii itti fayyadamuu danda'a. Hoo xiqqaate gaagura kanarra meetira 2 fi sanaa ol fagaateen taa'a. Isaan dhufanii isarraa curratu. Isa gaafa argatan sunis galtee tokko jechuudha. Dammaa fi kanniisnis akka fagaateen deemee taasisa waan ta'eef waan akkasiiti. Dammaa asitti ni murtuu erga ji'a 8tti immoo akka murtan natti himtanii waa'ee gabaa keessanii haa kaasnu akkamitti walitti hidhamiinsi gabaa keessanii eenyutu dhiyeessitu? Ammaa fi jalqaba kana ani maalan godhee ogeessonni jiru, gaggeessonni jiru, yeroo adda addaa dhufanii kan laalan jiru. Oomisha hundi keenya itti dadhabne kana maal fakkaata kan jedhu namoota ogeessota keessattuu waajjira qonnaa irra kan jiran Shaggar
ijoolleen immoo as gafarsa Gujii irra jiran jiru margaa fa'aa roobeeraa fa'aa kan jedhaman isaan dhufanii akka carraa naannuma taffeeree jechuudha waamee. Naannoo kanatti egaa damma qofa osoo hin taane wantoota dammaaf galtee ta'an dabalatee biqiltoonni kuduraaf muduraan hedduudha kan asitti oomishamaa jiru jechuudha. Kanaanis namoota hedduuf carraan hojii uumameeti kan jiru. Yeroo ammaa immoo nama tokko nama carraan hojii asitti uumamee fi of cinaatti qaba. Mee maqaa keenyu jedhu maqaa kee fi gahee hojii keerraa. Maqaan koo Caalaa Dhibbaan jedhama. Haalli hojii keenyaa nuti asitti carraa hojii uumuu kana argannee asitti carraa kana bal'isaan argannee irrattis misooma gaarii hojjechaati kan jirru. Maal hojjechaa jirtan asitti? Hojiin keenya kanniisa horsiisuu fi nyaatota kanneen fayyadaman irratti xiyyeeffannoo goonee haala gaariin haala kanniisa qulqullina inni jaallatu irratti hundoofneeti kan hojjennu. Kanniisni qulqullina waan jaallatuuf deebisee immoo nyaata kanneen nyaatanii qulqullina qabaachuu waan qabuuf nus immoo ashaagiltoota kana biratti daraaraa kanneen fayyadamu kanneen akka hababaa fi wantoota garaagaraa qulqullinaan akka isaan fayyadaman nuyi haala kanaan misooma gaarii goonee kanas immoo nyaata kanneen fayyadaman xiyyeeffannoo goonee isa birattis immoo ashaagiltoota garaagaraa hojjechuuf akkana jalatti hojjechaa jirra bishaan obaasne jechuudha. Ashaagiltoonni as keessaa kaan isaanii daraaraa kanneen yoo fayyadamu kaan immoo kan gabaarra oolee uummanni illee fayyadamudha jechuudha. Gara fuulduraatti akkamitti muuxannoo asitti argatte maal si fayyada gara fuulduraatti? Kaleessa dheengaddaa haala kanniisa kana hawwiis nan qabaa deebi'ees immoo kaka'umsa nan qaba. Kanniisa horsiisuu irratti carraa kana ergan argadhee asitti hojii kana eegalee carraa fuulduratti illee jireenya gaarii akka jiraadhuu fi irratti muuxannoo fi kaka'umsa guddaa akka horannu deebinee dargaggootaaf illee hojii carraa kana barumsa baranne kana namaaf illee dabarsinee akka hojii olaanaa irra geenyu ni yaada kaka'umsa akkasiin nan qabaadha jechuudha. Maqaan koo Gannat Biraanuu jedhama. Gaheen hojii kootii immoo as keessaa biqiltuu kunuunsuudha. Maaltu adda godha biqiltuu as keessaa dammaa fi kan fayyadudha jedhan? Dammaaf kan fayyadan jiru biqiltoonni garaagaraa ashaakiltiin as keessa jiranii ababaa isaanii warreewwan dammaan fayyadanis jiru immoo kanneen akka goommanaa fa'aa gabaarra oolanii uummata fayyadaman. Goommanumtiyyuu gaafa daraaruu dammirraa hojjetama jedhan? Yeroo jalqabaatii fi gara gabaarratti ni dhiyeessinaa isaa booddee yeroo daraaru immoo kannisumaan fayyadamu. Kun amma maalidha biqiltuun kun? Nuugiidha. Nuugii baay'ee lafatti tolee akkana guddate? Lafti sitti toleera. Asirraa daraaraa kana xuuxxeeti damma goote jechuudha. Asirraa yeroo daraaru immoo booddee kannisni asirraa fayyadamtee damma qopheessiti. Asitti birrii argattuun dabalatatti wanti haaraa wanti faayidaa attasii argatte maali? Wanti haaraan birriin argadhurra gara biraatiin ashaagiltees keessaa gurguramullee gabaatti dhiyeessuudhaan haalatti gabaallee gara biraan ture as keessaa ba'ee akka kootti ogummaa lamaan fayyadamaa jira jechuudha. Birriidhaan alatti karaa biraan as keessatti akkaataatti ashaagiltee oomishan ogummaa kan argadhee karaa biraa immoo gabaarra akkamitti nama wajjiniin illee akkamitti akka dudubbatanii haala tokko tokkoon ashaagiltee oomishu bira darbee gabaa keessa hojjechuullee nan danda'a jechuudha as keessaa. Daldalallee jechuudha muuxannoo daldala. Akkatti ashaagiltee yookaan immoo kuduraa fi muduraa oomishan illee barteettas. Baree jira gabaarratti illee akkatti gurguruu nan danda'a jechuudha. Kanaaf maallaqaan dabalata muuxannoo gaarii argachaa jirta jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus qophii carraaqqataati. Qophii carraaqqataa irraan immoo namoota horsiisa kaannisaa irratti bobba'uun as aanaa Kolooboo irratti damma gabaaf dhiyeessaa jiranitti kan isin biraan geenyu. Amma immoo miseensa waldichaa keessaa nama tokko cinaatan argama. Isaanii hojjetaa mootummaa akka turan natti himan waggaa dheeraa hojjetaa mootummaan ture garuu jireenya koomuu hin dandeenyedha. Kanaaf ergan hojii kana jalqabeetti xiqqoo jijjiirama kan hin argayyuu jedhan isin immoo muuxannoon keessan akkam? Muuxannoon kiyyaanis garuu hojjettuu mootummaa tan ture. Yaa'u ji'aan kan argannu sun baay'ee jireenya kiyya waan hin jijjiirreef miseensa kanatti galuudhaan hojii wajjiniin jalqabeen jira. Yaa haalli jireenyaa immoo baay'ee jijjiiramee jira. Ijoollee xiyyaarree haala gaariidhaan guddisaa akka jirudha. Mala aadaatiin gaagura yeroo baay'ee dhiirota hidhamti. Hojii dhiiraateedha. Isin gaafa hojii kanatti galtanii akkamii waan akkasii akkamittan dubartiidha jettanii fayyaan? Irra caala hojii dhiiratan hojjechaas ture. Mana keessatti sinuman hojjedha garuu abbaan kiyya kanaan waan na kakaasus siyaa'ina akkasii keessa kiyyatti akka uumu na taasisee jechuudha. Durumarraa jalqabe. Hojii mootummaa waggaa meeqa hojjettanis? Naannoo waggaa 15. Jireenya keessan ammaa fi kan yeroo si wal bira qabanatti? Baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf yaa'u satisfaakshinii sammuutiif irree kan dhuunfaa ofii baay'ee kan nama gammachiisudha. Amma garuu waan ofiitiif waan ta'eef kaka'umsa horadheen
hojjechaa jira jechuudha. Amma ofirra dabartanii namaafis carraa hojii. Carraa hojii uumnee jirra. Fakkeenyaaf hojjetaa naannoo 17 ammaan hojjechaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus qophii carraaqataatii. Amma immoo kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti dursaa garee misooma beelladaa kan ta'an cinatti argamna. Jalqaba maqaa keessan guutuu fi hojii keessan irraa kan. Maqaan kiyya Firaa'ol Gammachuun jedhama. Gaheen hojii kiyyaa waajjira qonnaa aanaa Kolobootti dursaa garee misooma beelladaati. Deeggarsa akkamiis gootanii milkaa'ina hojii kanaa fi gaheen waajjira keessan akkamiin ibsamuu danda'a? Galatooma akkuma kaastani hojiin kun hojii misooma beelladaa keessatti isa tokko hojiin horsiisa kaanisa yookiin misooma dammaa. Hojiin kun bifa lamaan kan hojjetamu tokkoffaa bifa himataatiin gurmaa'anii inisheetiiviitiin kan isaan hojjechaa jiranii lammaffaan sadarkaa qonnaan bulaattis hawwaasoliitis kan hojjetamaa jiru hin jira. Nuyi amma hojii kana keessatti jalqaba selekshinii isaa yookiin immoo iddoo hojiin kun itti hojjetamu filannoo irraa kaasee haga har'aatti hojii kana teeknikaalii kan deeggaraa jiru jechaadha. Jalqaba gaafa lafti kun filamu lafti kun akkuma argaa jirtan kan akka kanaan turre jechaadha. Lafa baay'ee qullaa ture horsiisa kaanisaa fi miti yaadamu ture jechaadha. Achirraa ka'eet gaafa himataan ijaarame kun bizinees pilaanii isaan qopheeffatan hundoofneet biqiltuuwwan daraaraa kaanisaaf ta'an kan yeroo gabaabaa kan yeroo dheeraa kan yeroo giddu galeessaatti gahuu danda'an akkuma argaa jirtan kanas keessatti biqiltoota garaagaraatu jira. Kun hundisaa galteewwan misooma dammaatiif kan oolan kana isarratti oomishuu hojjetanii jalqaba lafa yaaluudha kan isaan jalqaban jechaadha. Lafa kana gaafa yaaluu jalqabanii kosii yookiin dikeewriitiin yaalu kan isaan jalqaban jechaadha. Lafti kun akka inni gara gabbinaatti yookiin fertaalitti dhufetti biqiltuun kun dhaabbachuu jalqabee sana booda hojiin misooma dammaa kunis faana hojjetamuu jalqabe jechaadha. Kanaaf maal jechuudha kana jechuun kaannisni kiiloomeetira deemuu qabdu amma yoo xiqqaate kiiloomeetira naannoo 5 deemuu isaanii sana barbaacha yeroo isaanii akka isaanii hin finne asitti daraaraa isaanii barbaachisu bishaan isaanii barbaachisu asitti argatanii akka isaan dammameessuu danda'an ta'ee jira jechaadha. Qabatamaan hojiin kun amma hojii waggaa tokko lama sadii ture fakkaata garuu ji'a onkoloolessaa keessaa kan jalqabe hojiin kun jecha bara 2017 ji'a onkoloolessaa keessaa jalqabee har'a garuu sadarkaa kanarra jira. Warreen waliin hojjetamaa jiran kun agrooforestariin kun hundi isaanii wantoota wal fayyadan jechaadha. Nyaata namaaf kan hin taane ijoolleen keessaa daraaraan isaa kaannisaaf ta'a. Naannee immoo madda galiitis jechaadha. Gurguranis irraa qarshii argachaa jiru maallaqa argachaa jiru waan ta'eef kanaaf himaataa kana teeknikaalii itti siqeenyaan hordofaa jirra. Miseensa nama 20 qabu dubartii 9 fi dhiira 11. Kanaaf abbummaatiin jarris even of jalatti mataasaa warra biqiltoota kan kunuunsan dabalatee warra pootii hojjetan dabalatee naannoo namoota 17 oliif carraa hojii uumaniiti jiru jechaadha. Hojiin kun yeroo baay'ee daawwatamee muuxannoo gaa'illee kan dabarsaa jiran jira. Ji'a onkoloolessaa keessaa eegaluuti irraa kan hafe yoo xiqqaate akka agirooikooloojii kanaatti dammi yeroo lama kan inni oomishamu arfaasaa fi birraadha kan inni oomishamu. Ammas arfaasaa qaqqabatanii yeroo birraa kaannisa galagalchanii amma garuu damma oomishaniitti damma kana mataasallee miliikita isaa arganii dhandhama isaa argachaniitti sallaarraa madda galii argachaa jiru jechaadha. Keessumaa naannoo Finfinneetti baay'ee dhiyoodha. Naannoo Finfinneetti damma kanaa qulqulluu uumamarraatii oomishamu kana asitti oomishuu danda'uun hawaasa naannoo kanaafis isaaniifis faayidaan isaa akkamitti ibsamuu danda'a? Tokkoffaa namni hawaasni naannoo kanallee giddu galeessa muuxannoo irraa baratu ta'uu ni danda'a jechaadha. Isarraa kaasee hojiiwwan misooma dammaa afaan hojjetamanii kam akka isaan ta'an amma hawaasni keenya baay'een isaa lafa qaba garuu hojii akkasitti walitti qindeessuu jiru rakkoo bal'aatu jira waan ta'eef irraa baratu. Lammaffaa immoo rakkoon gabaallee jiru jechaadha. Maaliif giddu galeessa biyyaarra jira waan ta'eef rakkoon gabaa hin jiru. Sadaffaa irratti immoo orgaanikii damma orgaanik ta'e. Damma tuttuqaa maaliin qabnee biqiltuun as keessa jiru hundi isaa kun kosiyoonitiin kan hojjetame jechaadha. Xaa'uun keemikaala kamillee galatantiin hin jennee damma orgaanik ta'e kana haga sadarkaa gabaa giddu galeessaatti dhiyaatee dorgomaa akka ta'utti kan hojjetamaa jiru jechaadha. Bifa qulqullina isaa eeggatee seeraan gabaaf dhiyeessanii fayyadamaanis even firuutti asitti argaman kana mataasaa viiteeminii asitti argaman kana gabaan asitti dhufee biteeti lammaffaa immoo riiteelsii gabaatti gurguraniiti warra konsuumerii biraan gaggeessaa jiru jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii carraaqataa keenya har'aan gara magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti imaluun muuxannoo namoota horsiisa kaanisaa irratti waldaan gurmaa'uun hojii bu'a qabeessa hojjetaa turanii akkasumas namoota kaaniifis carraa hojii uumaniiti kan isin biraan geenye. Qophii keenyaan waan baay'ee hubattanii waan baay'ee irraa barattan jenneetti kan abdannu. Qophicha qopheessuun ogeeyyii kaameraa maraa waliin ta'uun Muktaar Abdallaan ture. Haga torbanitti nagaan tura.